Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Foozii Tuubii isiniin jedha. Naga qabdanii baga naga qabaattan isiniin jedha. Hadhaa waan nabiin keenya jaalata sallallahu alaihi wasallam addunyaa tanarraan maal akka isaan jaallatan. Tokkoffaa dubartiidha, lammaffaan ammoo salaataa, sadaffaan ammoo shittoodha jechuudha. Akkasii kunoo mee kanarraa maal jaallattu isin addunyaa kanarraa? Wanta jaallattaaf naa'ima isiniin jedha. Akkasii kaa kunoo shittoo isiniif qabadhee dhiyaadhee, abaaboo qabadhee isiniif dhiyaadhee, masgiida qabadhee isiniif dhiyaadhee, akkasuma kaa hordoftoonni koo warroonni chaanala kiyyaaf haarawaa taatan sabiskiraayib naa godhaa, laayik naa godhaa. Warroonni viidiyoon kun isinitti tole ammoo koomentii naa barreessaa isiniin jedha. Akkas mee maal fakkaata? Bareedaa, namatti tola. Ani ammoo kunoo kanan jaalladhaa. Waan ofii jaalladhu isiniif agarsiisee isiniin jedha. Akkasuma na jajjabeessaas qaqqalii wanti ilmaan Oromoo qeerroo fi qarreen kanan jedha. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam wantoonni isaan jaallatan hedduu tokko namatti tola, hedduu tokko nama gammachiisa. Kana waan ta'eefi anis mee namni akkasitti jaallatu jiranii kan jedhu viidiyoo kana isiniif hojjedhe jechuudha. Akkasii nagaa fi rammanni isaan irratti nuuf haa bu'u, nu haa baay'atu isiniin jedha. Inni argitan kunis shittoodha. Kunis kan argaa jirtan akkasuma mee kana keessaa bifa kamiin jaallattu? Kunoo kan jaalladhu kunoo kanniini. Kunoo laala. Kunoo akkasuma kunis bareedaa tokko. Kunis kan argitan hedduu tokko bareedaa, namatti tola. Fooliin isaafis namatti tola baay'ee tokko jechuudha. Garuu warroonni dubartii, warroonni abbaa manaa qaaddan itti fayyadama. Haajii nabii biratti afuuffachuu bichaa shari'aan hin eeyyamu. Yoo haajii nabii bira hin jiraanne ammoo afuuffattee fooliin isaa akkasitti bareedu ilaaluu hin dandeettaa. Akkasuma abbaan manaa kan keekisee masgiida deemu, afuuffatee masgiida dhaquudhaaf baay'ee tokko midhaagaadha isiniin jedha. Laalaa isiniin jedha hordoftoota koo. Baay'ee namatti midhaagaa, ana baay'ee natti tola. Isinis akkanumatti isinitti haa tolu. Bitadhaa mana keessan keessa kaawwadhaa isiniin jedha qaqqaalii wantiyya. Inni kun ammoo baay'ee tokko bareeda. Mana kan keessi urgeessuudhaaf itti natte jechuudha. Akkanatti naddiidhaan kanneen keessa dhadhaabde garmalee tokko manni kan keessi hin urgaayaa das nama jedha jechuudha. Akkasii hordoftoota koo warroonni maatii naaf hin taane maatii naaf ta'a isiniin jedha. Warroonni na hordoftan ammoo galatoomaa guddadhaa isiniin jedha.
akkasumas sheer, saspiraayik, laayik nan dagatinaa isiniin jedha hordoftoota koo. Yoo viidiyoon isinitti bareede saspiraayik naa godhaa, warroonni haarawaa taatanii, warroonni ammoo haarawaa hin taane laayik naa godhaa isiniin jedha. Koomentii jalatti naa barreessaadha isiniin jedha qaqqaaliiwwan tiyya. Kana fakkaataa viidiyoon guyyaa har'aa isiniin jedha. Hamma viidiyoo birootti walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoonni Foozii Tuubii warroonni haarawaa taatanii seenaa maatinuu ta'aa saspiraayik ni godhaa isiniin jedha qaqqaaliiwwan tiyyaa. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Hamma viidiyoo birootti walitti deebinu nagaan na jiraadhaa isiniin jedha. Nageenyi Rabbii isin biraa haa jiraatu.